سبيشال والله نما جدو قاليسا نمني أكا إذا كن ربي نوفا بايتو أني إسا في أكا روفا تنمو يوبو دي غاردي متا إسا إنكا باقي تروتا أورومو كيسا irra deebi'ee isin jira Maarqos nama baay'ee dinqisiifadhu baay'ee natti toluudha sadarkaa tokkoffarratti jalqabarratti ila sinigalee kana hoo jedhu jiddi galeessan nama hunda ilaala sinigalee nama kana jabeeffadha guyyaa isaa tolchaa fi bareecha akkatti uffata abbaa gadaatiin faayamee dhufee yoo imimmaan mana isaatitti bu'e namatti hin tolu nuti hundi mooyamuudha kanaafi waan sansan osoo yaadachiiftanii ka giifti keessaan qabne osoo liqeeffattellee taatu deemtee bibbitattee qopheeffattee taphni taphameeqa speech challenge eenyunnu bana waan akkasii kana haasayaa Oromoo dhiisaa boo'icha keessaa ba'a hin guddattanii fayyaa qabaannan fooloon rakkoo miti mallaqaa miti waan akkasii kana yoo haasoo kabajamaa doktor kabajamaa ulfaadha kana baay'ee jala jira nama rakkoo ofii booyu malee nama waa'ee guyyaa kana dubbatu dhabnaan wannoo kiyya hiikadhe malee hanqaatu dhufe saa tokko ol jala jira amma kanaafis hin barsiifanne doktor kanaafis hin barsiifanne doktora ta'uun keessan kanaaf warri boodee tarkaabjan please namni gargaaru keessaa nama tokko fi maal actually abbaa abdii as jala jira jechaa jiru Maarqos kiyya ani hunan danda'a waan kiyya Dubai itti waan kiyya okay kanaafu doktora kiyya thank you kabajami ulfaadhu eenyutu bana Maarqos irratti haasoftanii Maarqos Malisa switchalendi nambana namni bira na dabala annambana tamni taba best of three da tamni baga guyarra kana sigahe abshiri we support you sibra jira wanta ko jechu barbaadisaniif orsene yoo warri video kaasu dandeettanii yookaan live video ka waraabdanii please yoo dandeettanii akka gaarii waraabaa fi isaaf yaadannoo ta'a yoo dandeettanii irraa mummuriina argitanii poostii haa godhatu kana boodallee akka namni baay'ee akka isa baratu karaa biraamoo siif chaalenjii mube ani bira jira yoo san caalallee jiraatee hin jirra rakkoon hin jiru bakka switch challenge ana fatatti di sana fonga bwane o network yoki wana di fatani banti ala namni ranti kamina mube ergatee rabbaan abdii jechaa jiru ina sahina esha muni kiyya ani si waraaba kanaan nabuusi galcha baabdi abbaabdi argaan jiru yoo ababaa ol jira ummata keenya kabajamoo wannan sinin jedhu yoo jiraate Maarqos ibsuudhaa fi doktor Mi'ooti qabadhu sagalee nu jedhaa. Maarqos Maarqosiin ibsuun hin danda'amu. Maaliifi Maarqos abbaa miskiinaati. Nama miskiinaa waliin dhaabatu yeroo hedduu nama of qabuu danda'u miti. Giiftii yeroo dhaqee kenne akka inni itti kennisu hundi keenya iyyuu hin beekna. Ragudan hundi keessa namoonni dhuftan Maarqosii fooloo godhachuu keessa yaadadha hundi keessan iyyuu taaptaabii koppilink share godha Maarqos akkasitti faayamee dhufeen harkatti mootamuun hundi keenya mootamuudha Maarqosii akkuma doktor Lamma jedhee nama namni 5 laalus nama namni 10 laalus nama namni 100 laalus waa tokko nothing hundumayyuu support gochuudha dhufanii gaas jalatti daanaatu moo'atti jedhaa jiru immoo Maarqostu moo'ataa jedhaa jirra Jarri nama dhibba tokko shantamaa moo nama dhibba lamaan turanii amma gaa keenya gaanu dalina nama amma keenya gaanu warri giifti kentanu hin kennina abaaboon tokko nama mo'achiisa abaaboon tokko nu mo'achiisa waan ta'eef yeroo sana waan qabdanu hundi keessan iyyuu waan fudhataniiftan dabilii irratti dhaggeeffadhaa la silas asirratti eenyaan dubbannu inni haga ta'e geemis taphatee gati hin beekneefi haga danda'amina yaalu yeroo waa 40 yookaan immoo 50 yoonni waa guddaa gaafate yoonni dhibbaa ol gaafate isa hin bannanu yoo inni immoo dhibbaa gadi gaafate abaaboodha isin dabilii irratti maal nu gadhuufti beektu hundi keessan dhagaala hundi keessan dabilii irratti wanti barbaadamu giiftii miti walumaa galatti
Giftiin gadhiisina. Abaaboo qofa gadhiisa. Saadiqeen ni jira. Hin beeka. Yoo anaa fi Fatiyaan turrellee saadiqees bakka keenya bu'ee baluu danda'a waan ta'eef giftii in kennina bakka Sweet Challenge yookaan 100 jedha yookaan 10 jedha yookaan 40 jedha. Isin maal gootu? Sweet Challenge irratti inni 40 gaafate doonaat jechuu danda'a. 40 kan inni gaafatu abaaboodha. 40 gadi kan inni gaafatu abaaboo malee giftii miti. Kanaaf hundi keenya iyyuu yeroo Sweet Challenge dhufe filaaworii kennina. Yeroo dabiliin dhufe Marcos yeroo ni sakandii 50 second sakandii 30 second dabilii dha jedhati. Okay. Dabilii dha jedhati. Nan beekas. Dabil jedhaa warri beektan sirriitti barreessaa jalattis. Dabil yeroo jedhame fakkeenyaaf namni leenca tokko qabatee dhufe dabilii irratti yoo kenne yoo sadiin baay'ise leenca 3 ta'a. Leenca qurxummii yoo qabattee dhufte qurxummii 3 ta'a. Yoo immoo dabilii ta'e lama lamaan baay'isa. Kanaaf jarjartanii giftii utuu dabilii irratti nu gadhiiftanii. Utuu dabiliin balamini hin gadhiisnaa. Akkasii yoo immoo dubbiin dabilii irratti nurkaa ba'ee jedhee taayimingii irratti waan goone akkaawuntii keenya dhadhahannee mo'achiisuu qabna. Dhugaan sinitti hima wallaahi Marcos nama mo'atamuu qabu amman dura bu'ee dubbadha. Waan dandeenyuun si bira jirra haa jennu. Kan biraa immoo nama 300,900 irratti wantan dubbadhu giloobii eda qopheeffachuuf jecha laayivii galchine nama hojii taphachiisaa turre. An giloobii laman argadheedha. Isa taphachiise jechuudha. Agi taphadhu mana baneereeni giloobii laman argadhe. Namni Fatiyaan nama danuu argate giloobiin hin danda'amu jedhameera. Giloobii yoo asii gadhiifne tapha Marcos balleessina jechuudha. Mucaan hin cufti. Yoo achii gadhiifame Marcos asii cufa. Giloobii malee taphatamaa taphni kun. Kanaaf giloobii jechuun isa kana la. Kulola. Agartanii amma taphni gatiin jireenyaa gadhiisuu dide. Taphni gatiin jireenyaa gadhiisuu dide giloobii isa shaniin baay'isu sana abadan hin gadhiisinaa uummanni keenyaasi. Giloobii malee kan taphatamu. Isa shaniin baay'isu angara kootiin nan gammade. Baga hafe. Namni keenya hedduun giloobii fayyadamuun beeku. Jarri immoo mujrima hin beekti. Kanaaf giloobii isa shaniin baay'isu nam tokko hin gadhiisinaa. Dhagaa wallageessa Marcos atillee yeroo taphnee gale nam tokko giloobii hin gadhiisinaa. Inni kun sirriidha. Lammaffaa dhaggeeffadhu Marcos. Lammaffaa. Yeroo mucaan dhuftee galtee Sweet Challenge yoo jiraate hin taphannaa jedhiin. Sweet Challenge yoo hin jirre hin balleessinaa irratti walii gali. Kanan siidhaama. Akka carraatee yoo ishee taphachuu barbaadde hin taphannaa rakkina hin qabu. Garuu maal jechaa jirti teekstii naa barreessaa jirti daqiiqaa 30 achi naa buteechaa jirti. I don't know maal akka gochuu qabnu. No. Hin butamu. Hin buta namni keenya qoy ana deemee dhufa. Dubbadhaa isin deemee dhufa. Anis si faadhan jiramu be. Silas wajjiniin ture wajjumaan dhannaa kun. Egaa galatoomaa ulfaadhaa namoonni. Thank you guys. Okay, agasitti nama muraasa ol galcha. Maal fakkaata moo akkam goona? Sana walumaa FIFA follow godhaa namoota agasitti. Mari'anna sun rakkoon qabu. Namoonni dhuftanii obsaataa waan dubbatamuu qabu. Namoonni hedduun na dura dubbataniiru. Geemiin egaa qormaata baay'ataa obsuun gaariidha. Obsuutu furmaata. Obsaa ni aannan goromsaa dhuga akkuma jedhanu obsinee eegnaarra guyyaa Marqoosii waan jiru walumaan laallaa taap godhaa kooppi linkii sheer godhaa waan dubbatamu dubbanneerra namoonni hedduun dubbatanii jiru. Waan fayyadamnu Sweet Challenge irratti fayyadamna nuti garee tokko gareen keenya injifachuudhuma barbaanna hundi keenyayyuu kan giftii qabus kan hin qabnes hundinuu gareen keenya injifatee gammaduu barbaanna. Gammachuun kan Marqos qofaa miti waan jiru waliin laallaa taaptaabii sin dhaabinaa kooppi linkii sheer gochuu sin dhaabinaa itti fufnaa sagantaan keenya ittuma fufa waan jiru jarri keessa miutii godhadhu haasai miutii godhadhu dubbadhu Marqosee keessa gali maayikiroofoonii miutii godhachuu dandeessaati hin dandeessa keessoodhaan taap godhaa kooppi linkii sheer godhaa waan jiru walumaan laallaa amma jarri dhufanii waan jiru keessaan nutti manutti namoota keenya jajjabeessa abbaa abdii yoo jiraates galchaa nama keenyas immoo namoota as jiru
faafis kan jalaa gubate follow godhaanii yeroo giftariinis follow godhaa rakkoon qabu dhakaa tokkoon simbiila. Abbaabdii argaan jiru bal. Ati ki never give up jedhanii amma maqaa isaaraan. Namatu isaa maqaa isaatiin jira Marcos abbaan abdii never give up jaa. Abaaboo soo darbate. Galchaa turanii sa'aatii tokko dura argachuu danda'u. ture. Waan tokko ammallee hojjechuu barbaadu. baga nagaan dhufte. Baga nagaan dan King Lab waan bareeda hojjechuu jirtanii sagantaan akka bareeda deema jira ulfaadhaa galatoomaa isin jenna nuti asuma jala teenyee isin dhaggeeffachiisan hordofaa turre. Ammallee wanni godhatuu qabdu Marcos dhaamsa tokko kan live goolii osoo hin daganne amma live goolii irra godhadhu sa'aatii waan dhiyaataa jiruu fi live goolii waan barbaadullee akkas leenca kee irra buufadhu. Ammoo sagantaan akka bareeda deemaa jira wanni hundi jedhame dubbatame namoonni biraa kan jala kana jirtan warroota fooloon jala gubates akkuma waliin jechaa turre fooloo waliif godhaa waliif guddisaa waan asirratti dubbatamaa ture sunis gara sanittis deemuu danda'uu bara nutillee warri fooloorsi keenya xixiqqaachumaan armallaa du'an keessan jammeete tafiitillee keessa boochi nutillee walli fooloo nurraa hin qabne achumaan fooloo nu godhadha guyyaan guyyaa Marcos abbaa walqixxummaa abbaa hiyyeessaa abbaa fedhe kamuu nama Oromoo ta'e namni isni sappoortiin goone hin jiru manni inni ittiin argamne hin jiru kanaaf Marcos taasisaa goota keenya har'a uffata aadaa abbaa gadaa kana uffatee faffaayamee akkanatti injifatamuun Oromoon hundi injifatamuu jaama intalli tuni kan gaafa kaan intalli akkas nu gootee carraa saniin carraa nasraatiin nutti fayyadamte waan taateef carraa suniin argattu gaafa sanillee nasraatu nu moosise waan taateef har'a immoo ni injifannaa abdii qabnaasi kanaafuu ummata keenya har'a Marcos mohamuun nuti Oromoo mohamu jechuudha kanarratti jabaadhaa ulfaadhaan isinijaa ani karmaan isinii dhaama galatooma. Thank you. Galatoomii ulfaadhu Marcos akka gaafa sanaa geemii tokko geemiin keessan best of 3 dha miti tokko taphattanii kaatanii daqiiqaa naa kenni yeroo naa kenni yoo siin jette tolen jedhiniin maaliif jennaani namni keenya sibira turee jira waan ta'eef namni nu jalaa gadi bu'uun barbaannu namni waan jalqabne xumurree ba'uudha waan ta'eef yeroo naa kenni jettee si'acha barbaruu dandeessi siistamii fayyadama namni beektaa qaba sammuuti geemiin kun. Aba sammuuti waan ta'eef naa obsi daqiiqaa gidduutti naa obsi giiftarri kun dhufne akkas yoo siin jette lakki anni tureera namni na bira tureera namni natti dheekkamaa xumurree baana jedhiini akkasuma immoo dabalataan irra deebiin waan dubbatamu speech challenge irratti fayyadama namoonni tokko geemiin jalqabeera jettanii giiftii guddaan gaddiisinaa obsaati abaaboodhaaf mallattoo tiiktookii qofa dura kennitu speech challenge yeroo baname lamaan baay'isa yookiin sadiin baay'isa sanarratti namoonni muuxannoo qabdan achirratti fayyadama sun maal godhaa nu injifachiisa jechuudha kaayyoon keenya injifachuudha waan ta'eef yoo siistamii tapha kanaa wallaallee osoo giiftii guddaa kenninu mo'atamuu dandeenya injifatamuu dandeenya injifatamuun keenya immoo nuifis Marcosiifis gaarii miti Marcos injifataadha arras boris injifataadha rabbi tokko jira carraa gaarii siin jenna maaltu jedhame mee oduu gaarii nuyi sagalee kee amma maatti wanni dhufe hin jiru. Yoo jiraatan nan galcha yoo barsiisaa oolchuuti. Barsiisaa oolchuuti dubbifnee dhufneerra Mubaarik akkamittiin akkanni ture hin beeku. Isiin ganaa namoota eegaa jirti waan ta'eef Mubaarik jala muree maal jedheeni yoo sodaadheera jedhi obboleessa keenya achumatti tumsinaanii ta'uu baannaan garuu wal seenaati nama gastii irraa buusii seenaati daqiiqaa 5 fudhadhu taabii yoo ta'e jedheeraani kanaaf hundi keenya irraa buuna itti haa ergu daqiiqaa 5 kenniifi isa kiingi sila siin jedhemmoo aboo kiingii kan akkanuma jaalladhaan baay'ee hin kenniniif isheen amma ganaa namoota biraa eegaa jirti waan ta'eef yeroon kenniniif injifannoodhaan gallaa amma irraa bu'aa obboleessa koo milkaa'ii injifanno good luck brother yeah love you live bowling Marcos live bowling please live bowling kan keessirrees live bowling ammallee osoo eegalin dura yeroo kan nuuf dandeessa eegatamni eegale ammoo tapha lammaffaa irratti carraa kan nuuf hin qabdu tapha dura eega taphatti booda carraa kan ammoo tapha jalqabaa osoo taphni eegalamin daqiiqaa 5 asirratti waliin fudhatuu dandeessan. Akkas.
لا ممكن دقيقة رتو في قلبه تايمي لا amma dura kan nyaadhamte nasraan suni kanaafuu waan san sirritti barumsa siifaa ta'u مبارك بفي قوي mubaarak dhufee takka ol galchuu waan dhufeen isarraa illee adageenyu Koi nanggal. Kero koi naga ba? I'm sure sinjada injarjarin garu injarjarin is so Maltu nu jar sa mal tari kan. moya chuf moya ta mones wanjiro I'm sure Of course. Okay. Ulfada. Thank you so much. Marcos, Yeah. mucani namni jala afeetti fakkaata sodaataa jirti. Humna meeqaan deeqaa soddoma malee inni deeqaa kudha waliin ta'an jedhe ijoollee buusiitii itti deemi. Okay. Uummanni keenya dabilii irratti ilaa dhaggeeffadhaa amma sana deebiin dubbadhaa. Uummanni keenya yeroo dabilii fi chaalenjiin dhufee jarjarreelee caka diimna. No yeroo inni sakandii mul'isa. Sakandii soddoma dabiliidha jedhati. Dabiliidha waan qabdan godhiisaadhi yeroo sakandii lakkaa'uu jammale. Fi chaalenjii yeroo banamu yookaan anaa yookaan fataa yookaan saadiqii abbaa tokko bana rakkoon qabu. Yeroo banamee ka'ee banamee kan jedhetu Marcos. Sakandii amma ta'e lakkaa gati ta'e sakandii shan tokko lakkaa dargaachi banamee asii banamee. yani waan sodaata jira please waan gadhiiftan Agatti hundee jira kaabtaabii dhaabina dhiigaa godhan deegaa gubinda namni hojii dhiisee fayyeen as jirti fatiyaan heeraan namni danuu jira waan ta'eef dhiirtarratti sheer goonaan nu buusiiti seegaara innaan jallate deem carraa gaarii. Carraa gaarii Marcos inshallah. Thank you, my family. Appreciate it, everybody. Thank you so much. thank you Good luck. Carraa gaarii. Thank you. ciao bye I love you all. Gastii cufi gastuma cufi Nan cufa rakkina qabu. Intanaa kana seetaatti godhatu. gastuma cufi guutummaan guututti. Rakkina qabu.